harallee viidiyoo biraatti walitti deebinee jira. Sagalee kiyyaaf iifama isiniin jedha. Qofatu naqabee jira. Akkuma isin argitan kana maashinoonni gatiin isaa qannas isiniin jedhee ture. Warroonni bitachuu barbaadanii osoo gatiin isaa hin qaala'in hin daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Wanti kunniin akkuma isin beektanii wantoota doolaara wal qabatu waan ta'eef firiija 3 fi oovina 2 fi maashina uffata miicuu bitee jechuudha. Isinillee firiiji irra oovinii akka isin argitanii kana kan istoofa bichaatii fi akkasuma kan silindara yookaan kan gaazaa of keessaa qabu baatira akkam oriijinaalii ta'e of keessaa kan qabu fi maashina uffata miicuuchaadha kiiloo hanga isin barbaadaniitiin akkasuma ilkaan qabu fi bakkee xuruu isii ittiin baasu akka argitanii inni kunniin illee kan saamunaati namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadan daddafaa bitadhaa isiniin jedha. Kana qofa osoo hin taane firiijoota jechuudha leetara isin barbaadaniin guddaa irraa kaasee hanga jiddu galeessaa fi xiqqaatitti jechuudha meeshaa hunda qabadhee isin dhufee jira. Akkasuma maal kana qofa miti baatira daabboo. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Shamarka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Zulaa Emishoo jira jirtanii bakka jirtanii nagaaf kabajaan kiyya isin biraan jiraatu. Akkuma isin argitan har'a viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Har'allee isin jedha. Warroonni maatiin haaf hin taane subscribe gochuun maatiin haaf ta'a. Warroonni maatiin haaf taatan hiriyoota keessanii share godhaa isin jecha. Qofatu iyyuu naqabee jira sagalee irra deebi'ee isinitti hima. Sagaleen baay'inaan duudee jira. Akkuma isin argitan kana firiijiin kun xiqqaa irraa kaasee jiddu galeessaa hanga guddaatti. Inni kun akka hafuura hin dhoofneef gargaara jechuudha. Firiijiin keenya wanti nu keessa keenne akka hafuura hin dhoofneef gargaara bootaan baradoo sun jechuudha. Akkuma isin argitan kana mardaraan isaa jalaallee akkuma isin argitan kana jira. Firiijiin amma banee isin mul'isaa jiru kun firiija hedduu bareedaa fi akkasuma oriijinaaliidha jedhee itti amanu keessaa isa tokko jechuudha. Warroonni barbaadanii keessaa na dubbisuu ni dandeettanii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkuma isin argitan firiija baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Namni hajamtanii fi namni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Inni kunillee akkasuma firiija baay'ee bareedaadha. Kan banee isin mul'isu kun inni kun kan killeeti. Akkuma isin argitan kana maddaroowwan isaa yookiin maddardaraa isaati jechuudha. Warroonni maashina firiija haa ta'u, maashina uffata miicuu haa ta'u, akkasuma baatiraa haa ta'u, oovini haa ta'u xallaltuu bishaanii kan maabiraatiitii fi barbaadanii gatiin isaa osoo hin dabalin dafaa bitadhaa isiniin jedha. Akkasuma jechuudha istoofii tachii kana jechuudha. Akkuma isin argitan kana istoofa baay'ee bareedaa ta'ee fi maashaallah oriijinaala ta'e gatiin isaallee gatii jiddu galeessaa abbaa afuriiti hedduu bareedaadha. Gatiin isaa meeqa hojjettan gatiin isaa 17,500 baay'ee bareedaa faamii qaballee jechuudha. Bakkee qilleensa ittiin baasuu qaba hedduu oriijinaaliidhaa fi kwaalitiidha. Namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha. Inni kun baay'ee mirxiidha waan ta'eef abbaa afuriiti. Akkuma isin argitan kana bakkee qilleensa baasuun qaba arfan irraayyuu argitanii afur qaba arfan irraayyuu faamii qaba boota qilleensa baasuun qaba waan ta'eef OA haala malee wanni jechuu gubachuu hin danda'u jechuudha. Namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtanii bitadhaa isiniin jedha. Baay'ee oriijinaaliidhaa fi kwaalitiidha jechuudha. Hordoftoota kiyya meeshaa isinitti mul'isu meeshaa bareedaa ta'e qofa bareeda isiniin jedha. Akkuma isin beektanii meeshaa kwalitii fi meeshaa oriijinaalii qofa amantummaan irraa dubbachuu danda'a malee kaawwan akkasitti isinitti mul'isu isinillee hin beektanii. Istoofni kun haarawaa waan ta'eef namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadanii bitadhaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya namoonni kan oovinii hin barbaanne istoofa qofa warri feetanii isa kana bitadhaa isiniin jedha. Istoofa tachi namni hajamtanii ittaansee ooviniidha jechuudha. Oovini kwalitii ta'ee fi kaan illee isinitti mul'isa. Akkuma isin argitan kana inni kunillee abbaa baatiraa lamaati jechuudha. Akkasuma arroostoo wantoota barbaadan jechuudha. Wantuma guutuu isaa ni hojjeta jechuudha. Istoofa qofa malee oovina kan silindaraati miti yookaan kan gaazaati miti kun istoofa qofaan hojjeta jechuudha. Maabiraata qofaani namoonni lakkii kan lachuu barbaadna jettanii isinitti mul'isa. Ani garuu akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha kwalitiin irraallee hunduma isaa irraa kan dubbachuu danda'u. Inni kun abbaa xiqqishuu jechuudha. Xiqqishuu san jechuudha abbaa lamaati kan irraa dubbachuu danda'u. Cinaan tokko istoofa cinaan tokko immoo silindara yoo ta'e hedduu jaaladha isa kana jechuudha. Baay'ee kwalitiidha. Guddinni isaallee silsaadha. Oriijinaaliidhallee amantummaadhaan guutuu irraa dubbachuu danda'a. Akkasuma baatiraallee lama qaba. Arroostoo wanta guutuu isaa ofirraa qaba jechuudha. Gatiin isaallee maashaallaadha. Duraan baay'ee qaala'aa ture inni beektanii hundi keessaniyyuu amma garuuyyuu gatiin isaa jiddu galeessa ta'ee jira maashaallaadha. Namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtanii carraa kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Warroonni meeshaa bitachuu barbaadanii dafaatti carraa kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Gimaashni tokko silindara gimaashni tokko ammoo maabiraatiidha. Akkuma isin argitan kana hedduu oriijinaalii fi hedduu kwalitiidha. Guddinni isaallee hedduu guddaadha jechuudha. Maaliif jennaan silsaadha. Ooviniin guddaan gamoo silsaadha. Qumatiin isaallee bal'inni isaallee jechuudha silsaan isinillee isiniif gala jedhee yaada.
namoonni meeshaa gaariidhaa fi meeshaa kwaaliti barbaadatan isa bitachuu ni dandeettanii akkasuma inni kun ka istoofa bichaati garuu isa sanitti ani baay'ee isin gorsu maaliif abbaa lamaa isin wayyaa bakka tokko maabraatiin paawuriin qabu ta'uu danda'a itti aansee maashina uffata miicuu kiiloo garaagaraatu jira kiiloo 20 kiiloo 16 kiiloo 14 kiiloo 13 namoonni barbaadan ka barbaadan bitadhaa isin jedha inni guddaan oriijinaali kwaaliti ta'uu qofa jechuudha ka irraa isinitti himu akkuma isin argitan kana kara barbaadan jira jechuudha kiiloo hanga sina jamtaniitiin jira jechuudha maashina anillee as keessa maashina hedduu bitee jira jechuudha akkuma isin argitan kana maashina uffata miicuu lama firiijii 3 akkasuma xallaltuu bishaanii tokkoo fi oovina tokko bitee jira jechuudha namu isinillee yoo barbaadani isiniif bita jedhee isiniif dhufe jechuudha isiniif waraabe jechuudha namoota bitachuu barbaadanii fi akkasuma ka ilkaaniiti maashina uffata miicuu ka ilkaan qabu yoo hin taane inni kun kwaalitiin isaa gadi bu'aadha jechuudha inni kun bootaa xurii baasuuni kun ammoo bakkee hoomoo garagaraa saamunaa wal magala saamunaatti naqnu jechaadha namoonni hin beekne jiru ijoolleen mana madaamii jirtan hundi keessan hundi beektan jedhee yaada inni kun ammoo bakkee uffata itti goggookisu jechuudha namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadanii ka barbaadan bitachuu ni dandeettan jechuudha isa kamtu caalaallee namoonni hedduun nagaafattanii dhuftanii keessaanii akkasuma dinaamoon isaa tokko yoo gubate kan otomaatikii sun jechuudha argachuun isaa baay'ee qaaliidha as keessatti kwalitinati isatu caala gatiilee isatu caala haa ta'u malee garuu inni kun yoo tabalaasha illee sirreessuudhaaf baay'ee salphaadha baay'ee argama jechuudha saniif malee kan otomaatikaati garuu haa ta'u malee yeroo baay'ee kana isin bitachuu isin caala maaliif jennaan gatiin isaallee kana turre qannaasaa akkasuma ammoo hojjechiisu yookaan sirreessuu irratti illee isa kanatu irra salphaadha jechuudha inni kun ifaajee qaba malee sababni isaa kun achumatti ufumaa miicee achuma ofii goggoogsaa inni kun ammoo bakkee miccame kanarraa fuutanii bakkee goggogsuusaan kaa'uudhaaf xiqqoo lifaatii qaba malee lifaatii akkas guutuullee hin qabu waan ta'eef isuma kana osoo bitattan isiniin jedha kan ilkaan qabu kan guutuun isaa isiniin mul'isaa jiru yoo ilkaan hin qabaatin akkasittiin bitatin akka ilkaan hin qabne isiniin jedha nama barbaadan irraayyuu bitadhaa inni kun kiiloo 16 jechuudha akkuma isin argitanii namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadan bitadhaa isiniin jedha keessan dubbisuu barbaannaniin kana qofa osoo hin taane meeshaa kamiyyuu argitan inni kun akkuma isin argisiisaa jiru kanatti jira jechuudha keessan dubbisnaan namni kamiyyuu ni argattan isin jedha orviitiin jijjiiramee jira orviitiin duraa suni karariin isaa kana miti jechuudha inni sun jijjiirameera jechuudha akka carraa ta'ee isa argadhee jira garuuyyuu amma booda inni sun hin jiru jechuudha karariin isaa gurraacha kanaattu jira duraan karariin isaa bulee kana namni kamuu ni beektanii warri isiniif bitaa turee fi warri qabdan ni beektanii kurreen isaa kun buleedha kan duraanii amma ammoo kurreen isaa kinooti gurraacha ta'ee dhufee jira jechuudha garaagarummaan isaa kinoo kana kan amma dhufe kurreen isaa gurraacha kan duraa kurreen isaa buleedha jijjiiramee jira meeshaan haa ta'u malee meeshaan kama harka duraatii fi harka jalqabaatu caalaa homaa gochuu hin danda'amu hin jijjiirameera waan ta'eef kan duraa sun badee jira kanatu iyyuu dhufee jira jechuudha ilkaanuma qaba kunillee haa ta'u malee meeshuma harka duraati yookaan meeshuma jalqabaa san oriijinaalii ka jedhamee guutuun itti amanamu akkasuma orviitiin kuni mirtii bareedaa fi mirtii oriijinaaliidha jechuudha namoonni bitachuu barbaadanii fi namoonni hajamtan koota keessan dubbisaa isiniin jedha inni kun boota xurii ittiin baasu jechuudha hordoftoota kiyya video kanaan allaalee akka qabadhe isin dhufu yoo barbaadanii wantoota barbaadan irra koomentii naa barreessaa isiniin jedha koomentii keessan laalee wanta isin hajamtan isin fida isiniin jedha akkasuma ammoo firiij artee deebine ammoo firiijni litira guddaarraa kaasee litira jiddu galeessarraa hanga xiqqaate jechuudha litira isin barbaadaniin jira jechuudha litira barbaadaniin na ajajaa isiniin jedha hanga isin hajamtaniin isin fida isiniin jedha hordoftoota kiyya firiijiin darajaa qaba hin beektanii firiijiin tokko ka gatii gadi bu'aa qofa hin laalina gatiin isaa yoo gadi bu'e kwaalitiin isaa illee akkasuma akka gadi bu'e isinillee beekuu ni dandeettanii namni kamuu hin beeka wanti gatiin qinnaashii kamiyyuu oriijinaaliidha jettanii itti amanuu hin qabdanii kana isin jedhu guutuutti osoo hin taane akkuma gatiin qaalii meeshaaleen kwaalitii ta'uu isaa itti amanuu qabdan jechuudha maaliif jennaaniin gatiin isaa durumaayyuu maaliif qannasa jettanii beekuu qabdan jechuudha isa san tilmaama godhaa isiniin jedha baatiraa irraa barbaannaniin maashina uffata miicuu irraa barbaannaan firiija xiqqaa irraa guddaa irraa jiddu galeessa irraa barbaannaniin akkasuma baatiraaleen ikoosaniin badee jira ikoosaniin badee jira namoonni ajajaan nu haa dhufu jettan gatiin isaa baay'ee qaala'ee jira kuma 32 galee jira jechuudha warroonni ajajaan nu haa dhufu jettanii akkasuma xallaltuu bishaanitti kan maabraati jechuudha isas akkanatti cuftan isiniin bantan qoraa OA fi akkasuma
danfaa fi ho'aa fi qorraa fi jiddu galeessallee kennuuti akkuma isin barbaadaniin darajaa sadii hin jira jechuudha. Inni kun kophaa isaatitti osoo hin taane xallaltuu ofii bakkee bishaan itti naqamu ofiillee ofirraa qaba jechuudha. Kophaa isaatti osoo hin taane waa lama isaatti warra gurgurama. Inni kun jala isaati jechuudha. Jalli isaallee lama qaba gariin tokko qaba. Inni kun garuu lama qaba. Baay'ee oriijinaalii fi kwaalitiidha. Kan gubbaarra galullee kennuu kana jechuudha. Kophaatti hin bitattanii isumaan isarratti gurgurama isiniin jedha. Namoonni hajamtanii fi namoonni barbaadanii ajajachuu ni dandeettan isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa waan hagammana dhageeffattaniif isin galateeffadha. Akkuma baratan viidiyoo kana laayik godhaa isiniin jedha. Warroonni maatiin hafintan sabiskiraayib gochuun maatiin haftaa nagaatti galatooma ulfa.